mootummaan hojiilee namoomaa xiyyeeffannaa addaa itti kennee hojjetu keessaa qaala'insa gabaa tasgabbeessuu fi lammiilee galii xiqqaa qabanii fi harka qalleeyyii ta'an deeggaruuf meeshaalee bu'uuraa fi oomishaalee midhaan nyaataa adda addaa karaa waldaalee hojii gamtaatiin itti fufiinsaan hawaasaaf akka dhiyaatan taasisuudha. AMN Plus sagaleen dhalootaas magaalaa Finfinneetti manneen kuusaa fi suuqiiwwan waldaalee hojii gamtaa kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii fi Kolfee Qaraaniyooti argamuun gatii meeshaalee bu'uuraa fi midhaan nyaataa sun adda addaa itti dabaluun jiraattota magaalattiif dhiyaatan daawwateera. Tajaajila waldaalee hojii gamtaa irratti xiyyeeffachuun jiraattonni kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii fi Kolfee Qaraaniyoo yaada isaanii AMN Plus sagalee dhalootaaf kennaniin gatiin meeshaalee bu'uuraa fi nyaataa sun itti dabaluun gabaaf dhiyaatanii fi qulqullinni isaanii fedhii jiraattotaa kan giddu galeeffate akka ta'e himaniiru. የሰው ቤት ሰርተን የቤት ኪራይ ከፈልን ተቀጥረን የሰራን ስጋ ቢያምረን አንበላም ነበር። አሁን ግን ሸማቾች በመክፈቱ haala jireenyaa amma jiruun qacaramnee hojjechaa mana kiraa kaffallee otoo foon nyaachuu barbaannee tasumaa hin dandeenyu ture. Amma garuu karaa waldaalee hojii gamtaatiin dhiyeessii foonii jiraachuun gatii humna keenyaan carraa foon bitachuu argannee jirra. Shunkurtiin suuqirraa fi iddoo biraatti kan gurguramu kan asitti gurguramu faayidaa xiqqoo qaba beektaa. Suuqirraa isa birrii 50 dhibbaan binnu asii birrii 40 35 bituun kanuma garaagarummaan isaa. እዚህ የመጣሁት አሁን የተገናኘ ነው ያው ዳቦ ስገዛ እንጀራ ስገዛ ነው አስከነን ኑፌፊ ዳቦ ፊ ቢዴን ቢተቹፊ ቢዴን ኢሳኒ አከ ቢዴን መነት ቆጴፈቹቲ ገቲን ኢሳስ መዳለዋዳም እምወስደው ስጋ ያመት በል ሲመጣ ዳቦ እንደዚህ ወስዳለሁ yeroo ayyaanni waggaa dhufee foon asiin bitadha daabboo yeroo hunda asiin bitadha wanti isaan dhiyeessan gatii gadaanaa ta'uun cinatti qulqullina qaba kanaaf tajaajilli kun dhiyeenya kootti argamuusaa gammadeera. Amma kan beekutti as Qaalitti keessatti bakka duwwaa tokko duwwaadha. Utuu lama sadiin ta'ee baay'ee bareeda deeyyaadha. ቢያስተካክሉ ምንም ሱኳር እንደውም አይቻላቸውም እንጂ waldaaleen akka isaan sirreessan jedhee kan hin yaadu osoo oomishaalee akka sukkaaraa fi oomisha xaafii heddumminaan galchan gaariidha jedheen yaada. Kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti waldaan shamartoota hojii gamtaa aanaa 7 itti gaafatamummaan isaa murtaa'e oomishaalee nyaataa fi kanneen biroo hawaasa naannichaaf gatii madaalawaan dhiyeessaa jiraachuu hojii gaggeessaan waldichaa obbo Gazaaheny Gaaddisaa AMN Plusiif ibsaniiru. Hunduu niyyaata stationery raka buddeenis injira buddeenas qopheessina buddeenimmoo warri barbaannimmoo kan dirqooshi gogaasaas isas qopheessineet paakdii gooneet uummataaf hiyyeessaa jirra hundum guutuudha. Faayidaan isaan qaban tokko gatii tasgabbeessuudha gabaa tasgabbeessuudha lammaffaa immoo harka qalleeyyii namoota ta'aniif gatii madaalawaadhaan akka isaan piroodaaktii kan argatan baay'ee fayyada. Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyootti yuuniyeeniin gurgurtaa buddeenaa fi daabboo mi'iraabii fi waldaan shamartoota hojii gamtaa hunda galeessaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee aggaar oomisha midhaan dheedhii fi dhiyeessiiwwan meeshaalee bu'uuraa garaagaraa irratti sona dabaluun midhaan bilchaate kanneen akka daabboo fi buddeenaa akkasumas oomishaalee indaastirii kuduraalee fi muduraalee hawaasaaf gatii madaalawaa fi qulqullinaan dhiyeessaa jiraachuu isaanii hooggantoonni yuuniyeenii fi waldaalee kanneenii dubbataniiru. Xaafii qulqulluu baay'ee qaba. Xaafiiwwan sana gosa 3-4tu jiru. Xaafiin suni mana baaburaa dabalatee daakamee hanga qarshii 125 tti gurgurama tokkoffaansa. Lammaffaansa hanga qarshii 120. Sadaffaan akkasuma jira xaafii adiin hanga 110 tti. Sarganyaan qarshii 100 jira. Diimaanis hanga 95 tti gaggeessaa jira. Oomishni mana kana keessa jiru bal'aa guddaan qabnu keessatti xiqqoodha kanas jiru. Daabboon jira fakkeenyaaf daabboo giraama 70 giraama 100 giraama 150 giraama 200 gooneet hojjenna. Dirqoosha as keenyarra buddeen as keenyarra namni kan filatu kan keessatti jireenya isaaf ta'u keessaa filatee gara maatiitti qabateetti kan deemu.